بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhangala'aa afur kan qaama namaa irraa bahan qaama saalaa irraa dhangala'aalee beekamaa afurtu baha. Dhangala'aaleen kunniin kan najisa ta'etu jira, kan najisa hin ta'intu jira. Inshaallah dhangala'aaleen kunniin baay'ee wantoota nama rakkisaniif xahaaraa irratti baay'ee dhiibbaa waan geessaniif inshaallah wajjiin ilaallaa. Viidiyoo kana hamma dhumaatti qalbiidhaan sirriitti dhaggeeffadhaatiin itti fayyadamaa isiniin jedha. Dhangala'aan tokkoffaan qaama namaa irraa bahu maalidha? Mazii jedhama. Maziin afaan Ingiliffaatiin pre-ejaculate jedhameetiin beekama. Innis dhangala'aa akkamiiti? Physical property isaa mi'aa ilaallu. Tokko inni dhangala'aa laafaa walitti maxxanaa yookaan viiskasiitii guddaa kan qabudha. Sirriitti walitti maxxanaa. Ittaansee ammallee yeroolee fedhiin namatti dhagahaman kan akka saala faallaa wajjin taphachuu, walqunnamtii saalaa yaadachuu fi fedhii namarraa kan bahudha. Kana jechuun maali? Maziyyeen wanti jedhamu kun tokkoffaa dhangala'aa laafaadha. Lammaffaa walitti maxxanaa. Namni isinirraa bahe beekuu dandeettanii waan walitti mamaxxanuudha. Yeroo akkamii namarraa baha? Yeroolee inni namarraa bahu tokkoffaa yeroo nama qaama saala faallaa ta'e wajjin taphatanidha. Kana jechuun maali? Dhiirri dubartii wajjin yoo taphate irraa baha. Akkasuma dubartiinis dhiira wajjin yoo taphatte kan irraa bahudha jechuudha. Akkasumas walqunnamtii saalaa yaadachuu, kophama isaa osoo jiru walqunnamtii saalaa sammuu keessa yoo ka fideetiin ka yaadatu ta'e, qalbii isaa irra yoo ka deddeebi'u ta'e yeroo akkasiillee dhangala'aa namarraa bahudha jechuudha. Kana fakkaataa wanti isaa wal qabatu. Maziin yeroo namarraa bahu hin utaalu. Yaa'u namni isparmii beektan beekuu dandeettanii isparmii yeroo namarraa bahu ni utaala. Garuu mazii wanti jedhamu kun yeroo namarraa bahu utaalaa hin bahu. Erga namarraa bahee boodas dadhabbiin namatti hin dhagahamu. Erga namarraa bahee booda dadhabbiin qaama namaatti wanti dhagahamu tokkochillee hin jiru jechuudha. Yeroo namarraa bahus namatti beekamuu dhabuu danda'a. Kana jechuun maali? Maziin kun erga bahee booda waan akkanaatti narraa bahe waan akkanaatti narraa bahe jedhamee namatti hin beeksisu. Kama bahee bichaa arganii jechuudha. Maziin dhiiras dubartii irraas ni argama. Dubartiinis maziin irraa argamuu ni danda'a jechuudha. Namni maziin irraa bahe akkamitti qulqulleeffatuu qaba? Namni maziin irraa bahe maal gochuu qaba? Akka islaamummaatti jalqaba qaama saalaa isaa kana iddoo maziichi irraa bahe kana jechuudha qulqulleeffachuu qaba jechuudha. Achi booda maal godhaa? Qaama saalaatii fi naannoo qaama saalaa wantoota jiran sanis dhiqachuu qaba. Yaa'u afaan biraatiin cidhaanii jechuudha. Cidhaanii yookaan khumsayni jedhamaniitiin akka shariyaatti ka beekaman jira lamaan sanniinis qulqulleeffachuu qaba jechuudha. Namni maziin irraa bahe wudu'a gochuu qaba. Maa jennaan maziin erga namarraa bahe booda wudu'ni namaa ni diigamaa jedhan. Kan gochuu qabu wudu'a gochuu qaba malee qaama guutuu dhiqachuun dirqamaa miti. Qaama guutuu dhiqachuun dirqamaa miti. Garuu ammoo maal gochuu qabaa? Wudu'a gochuu qabaa jechuudha. Maziin kun yoo uffata tuqee ka jiru ta'e yookaan qaamarraa iddoo biraa yoo tuqee ka jiru ta'e maal gochuu qabanii? Bishaan itti facaasuu qaban. Bishaan ittuma facaasanii ittuma achi bishaan facaasuudhaan yookaan nadhii itti godhuudhaan qulqulleeffamaa jechuudha. Malee uffata iddoo inni tuqe san bishaaniin qulqulleessanii dhiquun dirqamaa miti. Yoo dhiqanis rakkoo hin qabu. Garuu ammoo bishaaniin qulqulleessanii dhiquun dirqamaa miti jechuudha. Dhangala'aan tokkoffaan qaama namaa irraa bahu isa kana fakkaata. Innis mazii jedhama. Murtii isaa ilaallee jirraa jechuudha. Lammaffaan dhangala'aan namarraa bahu keessaa inni lammaffaan wadii jedhama. Wadii waan akkamiiti? Wadiin dhangala'aa adiidha. Physical property isaa yoo ilaalle dhangala'aa adiidha, daalacha. Adii daalacha akkasuma mallee furdaadha. Furdina qabaa. Yeroo akkamii namarraa bahaa? Fincaan booda namarraa
kan bahudha. Erga fincaa'an booda namarraa baha. Mazyiinis wadiyiinis najisa, lachuu najisa. Garuu ammoo najisummaan wadiidhaa najisummaa mazyiidhaa ni caala. Wadiyiini najisummaan isaa sirri jabaadha. Sirritti najisa inni. Najisummaan isaa baay'ee jabeeffamaadha. Murtiin isaa akka murtii fincaaniiti. Garuu mazyiin ammoo najisummaan isaa diqqoo gadi laafina qaba yookaan gadi bu'iinsa qaba jechuudha. Haga fincaanii san hin gahu. Akkaataan mazyii fi wadii itti qulqulleeffannu xiqqoo garagara. Garaagarummaa xiqqoo ni qaban. Maa jennaan wadiin akka fincaaniiti. Mazyiin ammoo xiqqoo najisummaan isaa laafaadha. Kanaaf garaagarummaa qabani. Namni tokko yoo wadiin irraa argame akkuma fincaan irraa qulqulleeffatutti wadii irraallee qulqulleeffatuu qaba. Iddoo inni tuqes dhiquu qaba dirqamaani. Namni tokko wadiin yoo irraa argame wadii jechuun akkuma amma dubbanne dhangala'aa erga fincaa'an booda namarraa bahudha. Dhangala'aan akkanaa yoo namarraa argame maal gochuu qabnaa? Iddoo inni nama tuqe san guututti qulqulleeffachuu qabnaa jechuudha. Inni akka fincaanii waan ta'eef najisummaan isaallee sirri jabaadhaa. Kanaaf sirriitti ofirraa qulqulleeffachuu qabnaa jechuudha. Dhangala'aan lammataa isa kanaa innis wadii jedhama. Sirriitti irra deddeebi'aatiin dhaggeeffadhaa ilaalaa. Sadaffaa isparmii kan jedhamee beekamu afaan Ingiliffaatiin yookaan maniyyii jedhamee beekama. Maniyyiin afaan Ingiliffaatiin akkuma amma dubbanne isparmii yookaan samanii kan jedhamee beekamudha. Dhangala'aa adiidha. Namoonni hedduun keessan ni beektan jedhee yaada. Isiniif haarawaa miti. Dhangala'aa adiidha. Furdaadha. Ilma namaa irraa fedhiidhaan kan bahudha. Qaamni namaa guutuun fedhiidhaan sirritti fedhii guddaa keessa seeneetiin namicha ofirraa baasa. Yeroo namarraa bahu ni utaala. Wanta akka utaalchaa qaba. Achi utaala namarraa yoo bahu erga namarraa bahe boodas dadhabbiin kan namatti dhaga'amudha. Isiniif haarawaa miti ni beektanii. Akkasumas maniyyiin kun foolii akka buuphaa hanqaaquu shamtee qaba. Hedduun keessan ni beektanii. Foolii buuphaa yookaan hanqaaquu shamtee namaaf kennaa jechuudha. Namni tokko yoo maniyyiin haala kamiinuu irraa bahe, haala kamiinuu yoo jennu walqunnamtii sanaa erga dalagee boodas ta'ee iddoo rafuutti irriba keessas yoo irraa bahe qaama guutuu qulqulleeffachuu qaba. Walqunnamtii saalaa booda yoo maniyyiinis hin bahin ta'e dhiqachuun dirqama ta'a. Kana jechuun maali? Namni tokko walqunnamtii saalaa yoo geggeessee ka jiru ta'e walqunnamtii saalaa geggeessuu qofaan qaama guutuu isaa dhiqachuu qaba. Osoo rifeensi takkas hin hafin qaamni isaa iddoommaan takkas osoo gogee hin hafin qaama isaa guutuu tolcheetiin qulqulleeffachuu qaba jechuudha. Akkasumas halkan rafaniitiin yoo dhangala'aan kan namarraa bahu ta'e qaama isaa guutuu qulqulleeffachuu qaba jechuudha. Maa jennaan wantichi namicharraa argame kun maalidhaa? Maniyyii yookaan isparmii isa jedhamudha. Isparmii ammoo irraa qulqulleeffachuun dirqamaa jechuudha. Maniyyiin yookaan isparmiin kun akka shari'aatti najisaa miti. Najisaa miti garuu ammoo maalidhaa? Qulqulleeffachuun dirqama. Maniyyiin xaahiraa. Iddoo maniyyiin nama tuqee dhiqachuun dirqamaa miti. Garuu qulqulleeffachuun jaalatamaadha. Iddoo maniyyiin nama tuqe san irraa qoqqootanii balleessuun barbaachisaadha. Fakkeenya uffata yoo inni nama tuqee ka jiru ta'e uffata san yoo ka ittiin salaatanillee ta'e rakkoo hin qabu. Uffata san yoo ka ittiin salaatanis ta'e rakkoo hin qabu. Garuu ofirraa qulqulleeffachuun jaalatamaadha. Garuu dirqamaa miti. Iddoo maniyyiin yookaan isparmiin nama tuqe san qulqulleeffachuun dirqamaa miti. Garuu ammoo maalidhaa? Qaama isaa guutuu dhiqachuu qabaa jechuudha. Itti aansee dhangala'aan arfaffaan yaa'u beekamaadha. Fincaanii. Fincaan beekamaadha. Waan akkamii akka ta'e, maal akka ta'e, akkamii akka ba'u beekamaadha. Namni martuu ni beeka. Fincaan najisaa wanta fincaan tuqe kamiyyuu uffatas ta'ee, iddoo itti salaatanis ta'ee, qaamas ta'ee, waan kamuu ka fincaan tuqe maal gochuu barbaachisaa? Qulqulleessuu yookaan dhiquun dirqamaa jechuudha.
dhiquu qabanii dhangala'aaleen afran qaama namaa irraa bahan kanneen fakkaatanii inshaallah viidiyoo kana sirriitti irra deddeebi'aatiin dhaggeeffadhaatiin ahkaama yookaan murtiilee wantoota kanneenii hubadhaa isiniin jedha. Viidiyoo kana yoo jaalattan yaa'u laayik godhaatiin akkasumas sabskiraayib godhaatiin barnoota diinii keessanii na wajjin hordofaa isiniin jedha. Nagaa taa'aa. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.